Ani Fedhasaa Taaddasaan jedhama. Har'aa waan tokko haasa'uuf hin dhufe. Innis waa'ee qubeessoo afaan Oromootiin wal qabatee rakkoo jiru kana furuun akkamitti danda'ama yaada jedhu wal jijjiirra jedheeni. Afaan Oromoo egaa akkuma isinuu beektan dhiigaan qubee bocate. Qubeen dhiigaan bocame kun har'a namoota baay'ee harkatti caccabaa jira. Kanaaf furmaanni maal gochuu qabna kan jedhu yeroo dheeraadhaaf fuula FB irratti barreeffamaan dhiyeessaan ture. Mee amma immoo waan barbaachisu ofuma keenyaatti seennee hojjennaa yaada jedhuuf hojii tokko eegallee jirra. Innis appilikeeshinii afaan Oromoo qopheessuudha. Appilikeeshinii afaan Oromoo qopheessuun kan barbaachise namoonni sababoota adda addaatiif qubee afaan Oromootiin barreessuu kana dadhabuu isaanii shakkina. Jalqaba irratti namoonni hin baratin Ingiliffa baratanii akkuma Ingiliffa barreeffamutti afaan Oromoo barreessuuf yaalu yoo ta'e isaaniif hubannoo laannaa yaada jedhu qabna. Lammaffaa irratti immoo namoonni baratanii garuu xiyyeeffannoo itti laatin sadarkaa kana ga'an xiyyeeffannoo akka itti laataniif yaadachiisuudha. Walumaa gala namoonni waan gurguddaa lamaaf qubee afaan Oromootiin dogoggora barreessuu ilaalcha jedhu qabna. Inni tokkoffaan utuu hin baratin barreessuudha. Inni lammaffaan immoo barataniidhuma inumaayyuu xiyyeeffannoo itti kennanii ilaaluurraa kan hafe waldhaaluurraa maddee yaada jedhu qabna. Egaa xiyyeeffannoo itti kennuu dhabuun kun utuma barreessuu beekaniis kallattii barbaachisuun gulaalanii dhiyeessuu irratti rakkoon jiraachuu waan danda'uuf namoonni kallattumaan sanaaf hubannoo akka horatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa furmaati maal ta'a jennee qopheessinee appilikeeshinii afaan Oromoo barsiisu kana dizaayin gochuun barbaachisaa ta'e sana gochuudhaaf kan ogeessonni nu gargaaraa jiran tokko obboleessa keenya Lateeraa Amanteeti kan inni jiraatu biyya Ameerikaadha. Biyya kana keessaa laayisensii teekinooloojii qaba. Isaa wajjin walii galtee humnee hojjechuu eegallee jirra. Yeroo ammaa kana appilikeeshiniin kun sadarkaan irra jiru fuula feesbuukii irratti barreessuuf akkuma yaale moobaayilii irratti akka inni hojjechuu danda'u mirkaneessuun danda'ameera jechuudha. Hojiin jalqabaa gara xumuraatti dhufeera. Hojii jalqabaa jechuun daataabeezii qopheessuu, qabiyyee wanta sana keessa galu hojjechuu, sana gara xumuraatti dhufneerra jechuudha. Isa kana booda qabiyyeewwan babal'isuu fi duraan akka wixineetti qophaa'e hamma gara barumsaatti deebisuudha jechuudha. Appilikeeshiniin kun sagalee duubaan qaba. Namni sagalee dhaggeeffataatti barata jechuudha. Sagalee dhaggeeffataa yeroo baratu fakkeenyaaf sagaleen gabaabaan akkamitti waamama, akkamitti immoo barreeffama, sagaleen dheeraan akkamitti waamama, akkamitti barreeffama kan jedhu. Appilikeeshinii afaan Oromoo qopheessuudhaaf yeroo eegallu wantoonni nuti xiyyeeffannee afaan Oromoo warra sadarkaa jalqabaatti barachuu danda'an jenne. Sadarkaa jalqabaa jechuun maa inni afaan Oromoo dubbachuu danda'u malee barreessuu warra hin dandeenye jechuudha. Isaan hubannoo qabu qubee irratti maal irratti qubeen afaan Oromoo akka jiru beeku, aabaa caadaa lakkaa'uu danda'u, garuu ittiin barreessuu irratti hubannoo guutuu hin qabanii isaan kana warra sadarkaa jalqabaa jenne. Ilaa wanti hubatamuu qabu appilikeeshiniin afaan Oromoo barsiisuu amma jenne kun warra afaan Oromoo akka afaan jalqabaatti dubbatan, akka afaan dhalootaatti dubbatanii fi inumaa Oromoo warra ta'aniif kan qophaa'edha. Sababni isaa addunyaa irratti sabni afaan isaatiif xiyyeeffannoo hin laanne dogoggora qubeessuu amma yoonaatti jira jennee yaannu arginees hin beennu kan jiru Oromoo keessatti jechuudha. Rakkoon kun kan madde tarii namoonni afaan Oromoo baratan yookaan saba Oromoo hin taane
garuu afaanicha baratanii afaan kana balleessuuf hojjechaa jiru shakkii jedhus hin qabna. Haa ta'uutii garuu dogoggora kana uummata kana keessaa haquun barbaachisaadha. Afaan Oromoo akka dubbatamutti waan barreeffamuu fi barachuudhaaf barreessuudhaaf baay'ee nama rakkisu jechuudha. Xiyyeeffannoo itti laachuun garuu barbaachisaadha. Kanaaf namni tokko egaa sadarkaa jalqabaa baratee fixa. Sadarkaan jalqabaa sagalee afaan Oromootii kaasee ijaarsa sagalee, ijaarsa jechootaa, gaaleewwan, ijaarsa ciroo fi himoota afaan Oromoo guutummaatti of keessatti qabata. Isa booda namni kun maal barataa? Himoota gaggabaaboo akkamitti barreessuu akka danda'u, jechoota akkamitti filachuu akka danda'u barataa jechuudha. Sadarkaa kana yeroo xumuru gara sadarkaa itti aanutti darbuudhaaf qormaatatu kennamaa fi qormaata sana dhibbantaa meeqaan darbuunsaa hin kaa'ama. Isa erga darbee booda gara sadarkaa itti aanutti ce'a jechuudha. Sadarkaa itti aanutti yeroo ce'u sadarkaa itti aanu keessatti sadarkaa ga'umsaa jennee wantoota barataman kanneen duraan kaafne sana irra deebinee yaadachiifna. Keessumaa waa'ee dheeraa gabaabaa, laafaa jabaa, irra butaa hudhaa, waan akka qubguddeessaa, sirna tuqaalee kana xiyyeeffannoo akka itti laatan irra deebiidhaan yaadachiifneetu qormaata adda addaa laanna. Jechoota walxaxoo ta'an barreessuu danda'u isaanii ilaallaa. Isa barreeffame keessaa sirrii filachuu danda'u isaanii ilaallaa. Sadarkaa ga'umsaa keessatti keeyyata akkamitti barreessuun akka danda'amu, keeyyati immoo seera akkamii akka inni qabu, of keessaa walqabsiiftuleen jiran akkamitti akka isaan qindaa'uu danda'an, inumaayyuu afaan Oromoo keessatti yeroo keeyyata barreessinu keeyyata bal'aa barreessu moo yaada bal'aa tokko keeyyata gabaabaa keessatti xumuruu dandeenya yaada jedhu achi keessatti miicamanii ba'u jechuudha. Sadarkaa kanarratti xiyyeeffannoon guddaan ga'umsa argachuudha. Achi hin darbinaa sadarkaan kun yeroo xumuramu sadarkaa kanatti qormaata kennama. Qormaanni kennamee gara sadarkaa olaanuutti darbuu jechuudha. Egaa asirratti wanti hubachuu qabdanii sadarkaa hunda keessatti waraqaan ragaa kennamaaf. Sadarkaa olaanuu kan jennu maali? Namni tokko afaan Oromoo dhimmoota adda addaatiif fayyadamuu danda'a. Sadarkaa miidiyaatti itti fayyadamuu danda'a. Sadarkaa barruulee qopheessuutti itti fayyadamuu danda'a. Sadarkaa jijjiirraa afaanitti itti fayyadamuu danda'a. Sadarkaa qorannootti itti fayyadamuu danda'a. Kanammoo akkamitti barreessinaa? Qorannoon akkamitti barreeffamaa? Miidiyaadhaaf afaanni kun akkamitti faayidaarra oolaa? Dhimmoota akkasii sadarkaa olaanaa keessatti kan agarsiifnu ta'a jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo sadarkaa 3 keessatti baratama. Sadarkaan tokkoffaan sadarkaa ka'umsaati. Namni afaan Oromoo dubbachuu danda'u garuu qubee isaa beekee barreessuudhaaf dogoggora adda addaa uumu namni akkasii akka inni of barsiisu gochuudha jechuudha. Sadarkaan lammaffaan sadarkaa ga'umsaati. Afaan Oromoo namni tokko dubbisee barreessee sadarkaa ga'umsaarraa akka inni ga'u kana haala mijeessu keessumaa dogoggorri qubee jedhamu sadarkaa lammaffaa warra seenan keessatti mul'atu. Sadaffaa irratti sadarkaa olaanaadha. Sadarkaan olaanaa inumaayyuu bakka itti afaan Oromoo dhimma addaaf fayyadamnu jechuudha. Qorannoo ittiin hojjenna, barruulee adda addaa ittiin qopheessina, miidiyaalee adda addaa irratti afaan Oromoo bareedee uummata bira ga'u ittiin kan lafa keenyu ta'a jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun akkamitti hojjeta? Appilikeeshiniin kun walumaa gala Androidii warra ta'anii fi Appilii irratti ni hojjeta. Kana lamman irratti yeroo hojjetu biyya Itoophiyaa keessattis biyyoota alaattis iddoo adda addaa irratti hojjechuu danda'a jechuudha. Googilii irraa gadi buufatee namni tokko itti fayyadama. Haa ta'u malee intarneetiidhaan hidhata qaba. Gaaffii gaafatamu hammam akka deebise hin gabaasa jechuudha. Kallattiidhaan gara sadarkaa itti aanutti darbuu fi adimiiniin yookaan
serveriin appilikeeshinii kana namni sun maal gochaa akka jiru sadarkaa akkamiirraa akka inni ga'ee to'achuu amma danda'utti kan gargaarudha jechuudha. Appilikeeshinii kana keessatti xiyyeeffannoon gurguddaan aadaa fi afaan Oromootiif kenname. Namni tokko sirna gadaa barachuu yoo barbaade namni tokko umurii isaa yoo appilikeeshinii kana keessa galchee sadarkaa kam keessa akka inni jiru maal hawaasa keessatti gumaachuu akka qabu kan lafa kaa'uufidha jechuudha. Kanaaf inuma Oromoo keessa wanta jiru hunda appilikeeshinii kanaan argachuudhaaf yaalii goonaa. Haa ta'uutii kun jaatanii waggoota lakkaa'uudha jechuudha hojjetanii xumuruuf. Maal gochuutu nurra jira jedhee inuma hawaasa keenya keessa rakkoon guddaan mul'atu waa'ee qubeessuu waan ta'eef appilikeeshinii kana keessatti waa'ee qubeessuu dursinee hojiirra oolchuuf deemnaa jechuudha. Kanaaf immoo tumsa adda addaa nu barbaada. Namoonni akka dhuunfaattis ta'e akka dhaabbataatti nu tumsuu barbaachisaadha jennee abdanna. Waan Oromootiif nama eeguun barbaachisaa miti. Ofuma keenyaa kaanee hojjechuu waan qabnuufi jechuudha. Kanaaf dhaabbileen mootummaas ta'e dhuunfaa akkasumas abbootiin qabeenyaa tumsa gochuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Ashaaraa keessan asirra keessanii darbuudha jechuudha. Yeroo akkas goonu calluma jennee miti. Fakkeenyaaf dhaabbileen tokko tokko nu deeggaru yoo ta'e loogoo isaanii iddoo isaan irratti beeksifachuu danda'an, piroodaaktii qaban iddoo isaan irratti beeksifachuu danda'an appilikeeshinii kana keessatti qopheessineerraaf jechuudha. Kanaaf yoo xinnaate nama 500,000 hanga miliyeenaan lakkaa'amutti appilikeeshinii kanatti fayyadamu jennee kan amannudha. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Tumsa barbaachisu gochuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti wixinee qopheessinee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hammaaf namooti ogummaa kanaan hojjechaa jiran aarsaa kaffalanii akka tola ooltummaatti hojjechaa jiru jechuudha. Egaa afaan Oromoo ni guddifna, sadarkaa addunyaatti ni mul'ifna yeroo jennu afaaniin kan dubbannu osoo hin taane hojiidhaan kan agarsiifnudha. Har'aaf kanuman isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif horaa bulaa.